oduu ammee manni maree waliigala dhimmoota islaamummaa Itiyoo Finfinneetti dallayni masjida Tabaarak seeraan ala diigame jechuudhaan himate. Kanarratti bulchiinsi kutaa magaalaa Qirqoos olaantummaa seeraa mirkaneessuuf tarkaanfiin fudhatamee jechuudhaan dubbate. Bulchiinsi magaalichaa kanuma ajaa'ibaati. Tarkaanfii seeraa fudhataa jeeti dallaa masjidaa jechuudha. Masjida waggaa meeqa dura lafa san jiru ammaas qaama nageenyaatu dukkana dahoo godhachiisee deemaa diigaa jee erga jechuudha. Masgiinoon kan seeraan ala jiraatu ta'e ifa guyyaan kan hin bobbaasin qaama nageenyaa halkan bobbaasee shoorarkummaa fi yakka jechuudha gantummaa hojjechiisa. Kun waan addaati. Ammallee manni maree jechuudha hooggantoonni bulchiinsa dhimmoota islaamaa jechuudha. Finfinnee akkuma biyyattiitu guutuun jechuudha. Bakkattoo san dhaquudhaan bakka dallayni masgidaa irraa diigame san magaalaa kutaa Qirqoositti argamuudhaan amma galgala kana daawwatanii jiran nagaya waaraa mirkaneessuudhaaf. Kanatti aansuudhaan Abuud mootummaan Itiyoo waliigaltee Viiktooriyaa cabsee jira akkasuma uummata Tigraay dhiibbaa irra godhaa jira jechuudhaan himateeti jira. Kana malees mootummaan federaalaa labsii dambii fi qajeelfama uummata Tigraay irratti raawwatamu baasaa jira jechuudhaan himata isaa itti fufee jira. Amma Gabrasiyoon Gabra Mikaa'el karaa biraa dhabnaan jechuudha. Asumaan jechuudha himannaa eegalee jechuudha himata banuu eegale. Kanatti aansuudhaan barattoonni mobaayila qabatanii akka mana barnootaa deemuu hin dandeenye gochuudhaaf sochiin eegalameeti jira. Fuuldura kana jechuudha mariin akka gaggeeffamu ministeeronni jechuudha manneen barnootaa hundi marii taa'uudhaan dura ta'an jechuudha ministeera barnootaa jechuudha Biraanuu Naggaa akka marii taasisuu deemu. Kanarratti barattoonni tokkollee mobaayila qabatanii akka mana barnootaa hin seenne godhuudhaaf mariin eegalamu fuuldura kanatti sochiin eegalameeti jira. Barattoota isinii dhumatte mobaayilaan mana barnootaa seenuun hin jiru jennaan qalbiin barachuun ammaan tana gaha. Kanatti aansuudhaan Dooktar Abiyyiin Piroofeesar Kindaayaa sadarkaa deetaa ministiraatii gorsaa ministeera barnootaa taasisuudhaan muudee jira. Hooggantoota Tigraay akka isaan waliigalanii fincila mootummaarra gadi hin geggeessineef kaan jechuun federaalota keessatti ramadee aangoo garaagaraa kennuudhaan akka gaariitti jechuudha yaa salaam dhukkee irraa kaasaa jira. Dooktar Abiyyiin jaan kun nama siyaasaati, nama ajaa'ibaati. Istiraateejiin inni sosoon jechuudha deemuun ertemi nam tokko irratti beekuus hin danda'u jechuudha. Kanatti aansuudhaan godina Arsii Bahaa Aanaa Shirkatti qaamoliin nageenyaa jechuudha miseensummaa mootummaa hawaasa nagayaa 5 deeggartan jechuudhaan akka malee nagaya dhoorkaa jiraachuun dhageyame. Kun ammoo mootummaa biyya bulchaa jiruufis salphina. Maaliif jennaan mootummaa biyya bulchu ta'ee nageenya jechuudha mirkaneessuu qaba malee uummata irratti jechuudha gochaa maa dalaguu hin qabu jechuudha. Miseensota isaa tarkaanfii irra fudhatee jechuudha ibsa babaasee akka haala nageenya isaan akkuma qaama nageenyaa ta'aniin nageenya akka kabachiisan godhuu tura jiraata malee hawaasa diiguun irraan eegamu jechuudha. Uummanni Shirkaa waggaa jechuudha hedduu dhiigaa jiran jechuudha. Keessattuu waggoota 2-3 kana akka malee nageenyi isaanii booree nagaa dhabaa jiran. Uumaa qaamoleen nageenyaa kaleessa manneen 15 ol gubanii jaanii jechuudha ergaan keessaan hin boksiin nu geesse. Kanaaf ammoo mootummaan biyya bulchaa jiru federaalaa jechuudha qaamolee nageenyaa jechuudha bulchiinsa pirezidaantii naannoo Oromiyaatis ta'e kun isinirraa hin eegamu hawaasa miidhuun isiniif jechuudha gaarii isin ta'u seenaa jechuudha badaadhaan isinii galmeeffamaa jechuudha. Kanaaf nagaya hawaasaa buusaa malee hawaasa miidhuurraa walaba baadhaa isinii biyya bulchaa jira itti gaafatamas qabdanii. Kanatti aansuudhaan qondaalli waraanaa Jeneraal Yohaannis kitaaba barreessa keessatti akkana jechuudhaan barreesse. Itiyoo fi gaa'ila waraana hiikuu barbaadu jechuudhaan dubbatee akkasuma hiyyummaa keessaa bahuuf waraana jechuudha dhaabuudha qabnaa jedhee dubbate. Akkasuma jeneraalli kun akkuma haati manaatii fi abbaan manaa nagayaan waliin jiraachuu dadhabnaan adda bahuu nu wayyaa jaanii jechuudha adda bahuuf jechuudha murteeffatanitti walii galan waraanni jechuudha Itiyoo hiikuudha qabaa jechuudhaan kaayee jira kitaaba isaa keessatti. Takkaa jechuun biyyi teenya karaa nagayaatiin jechuudha mootummaa dhufaa dabraa ergee jechuudha hundootirraa karaa nagayaatiin aangoo walii dabarsuun hin jirtu jechuudhaan hiyyummaa keessaa bahuun waraana keessaa bahuudha qabna jechuun dubbatee jira jechuudha. Dhugaadha waan dhugaati waraanuma jechuudha ijaaraa ooluun uummata jechuudha cunqursuu fi hiyyummaadhaan ajjeesuudha malee furmaata hin fidu. Kun kitaaba dhugaa barreesse jeneraal jechuudha Yohaannis.
oduun biyya keessaa qaban kana fakkaata karaa oduu biyya alatti isin dabarsina. Biyyi karaa Paakistaan deeggarsee jechuudha Falastiin ta'uudhaan hiriira guddaa dhoosan akka Bangalaadeshitti alaabaa jechuudha Falastiin qabatanii jechuudha duguuggaan uummata Falastiin irraa dhaabbachuu qabdi. Biyyi Falastiin gad dhaabbattee jechuudha biyyaaf dandeesse taatee bilisa bahuudha qabdi jechuudhaan mormii isaanii dhageessisaa jiran. Kana uummata islaamaa dawlata addunyaa hundarraa kan eegamu kana jechuudha hanga Falastiin bilisa baatutti rabbii bilisa haa baasu. Kanatti aansuudhaan chaayinaa keessatti bubbeen roobaa wajjii wal makatte guddoon jechuudha waan gama tokko magaalota keessa jechuudha deemaa jirtuuf uummata qabeenya hedduus mancaasaa jirtuuf namoonni kiiloo 50 gad ba'an akka jechuudha magaalaa san gallakkisanii fagaatan akeekkachiisanii ibsaas dabarsaniiti jiran. Namni qallaan rakkoo ta'e moo akkamiin dhiiroo akka namni qallaan yeroo jechuudha yeroo ta'an qallaa jaaniiti qallaa kana faarsan dubartiis ta'ee dhiira qallaadhaan hedduu faarfamanii jechuudha. Amma immoo qallaan yeroo jechuudha roobaa fi bubbeen hamtuun deemtu kanatti yoo dhagaa keessa kaate malee qilleensi waan fuudhuuf amma biyya chaayinaa keessatti namni qallaan kiiloo jechuudha kiiloogiraama 50 kiiloo 50 bahu akka 50 gadi jechuudha akka magaalatti akka naannoo san gallakkisee bahu bakka biratti jechuudha baqatu ibsi bee jechuudha akeekkachiisa dabarsaniiti jiran. Bubbeen roobaa wajjin wal makate tuni yeroo saata akkatti jechuudha kiiloomeetira 100 deemti jedhan ammoo hedduu qabeenya hedduus mancaasaa jirti. Namoota hedduus qeerraa buqqaafteeti jirti. Kanatti aansuudhaan Kooriyaa kaabaa keessa gabrummaan jechuudha addunyaa tanaan addaa hamtuun akka jirtu qubani qabdanii biyya jechuudha hawaasni akka mootummaa mataa ciratutti mataa hin ciranne mataa cirachuun dhorkaa jechuudha umrii guutuu yookaan adabbii jabaan nama adabsiisu akkasuma guyyaa irriiba yookaan mugaatummaanuu dhorkaa adaba hanga murtee du'atti nama adabsiisu. Akkasuma mobaayilaa fi intarneeta addunyaa wajjin wal jechuudha qunnamsiisu yeroo kana keessatti akka jechuudha hawaasni guutuun neeta laalaa hin jira dhorkama adabbii guyyaadhaan nama adabsiisu. Quba qabdanii qabxiilee sadii miti. Afuraffaani waajjaa moo kana dhugootti jechuudha biyya jechuudha waraanaan jaaramte hiyyummaa fi yookaan cunqursaa hamtu malee furmaanni akka hin jirre biyya Kooriyaa kaabaa tanarraa fudhachuu hin dandeenye biyya jechuudha addunyaarraa kophaa baatee eertee miti jiraachaa jirtu ammoo hawaasa akka malee gabrummaa hamtu dhaalchisaa jirtu jechuudha. Jeneraalli guddaan qondaalli biyyattii jechuudha guyyaa jechuudha hirriiba yookaan mugaatiin dhorkaa muuguudhaan ija jechuudha ministeerota duratti ajjeefamee jechuudha. Kun jechuun hangam takka akka jechuudha yakkaama akkam takka akka gabrummaa guddoo ta'e hubachuu dandeenya. Kanatti aansuudhaan mootummaan jechuudha Suuriyaa gaa Mahamad Al-Sharaan dhiyuma tana Ahmad Al-Sharaan dhiyuma tana qaama gabroonfataa Bashar al-Assad jechuudha ifirraa buqqisuudhaan aangoo qabate amma immoo hawaasa addunyaa biyyoota garaagaraati wajjin dippiloomaasii fi hariiroo isaanii cimsachaa addunyaarra deemaa jira jechuudha. Akkana yeroo duraatiif keessattuu warri lixaa kuni garee shororkeessaa jechuudhaan garee shororkeessaa jechuudhaan gartee miti yakka godhanii qaama yakkaa jalatti ramadaa turan. Arrammoo isaan aangoo qabannaan warri lixaatu afeerraa godhaafii jiranii jechuudha. Kootu wajjin marii dippiloomaasii hariiroo biyyoota lamaanii isin wajjin hariiroo cimsannee wajjin hojjannaa haala misooma irratti jechuudhaan waamicha godhaafii jiranii jechuudha. Akkana gaafa jabaattee argamtee jabinuma keetitu si murteessisiisa. Kanatti aansuudhaan kan xumuraa oduu takka tan biyya keessa tanurraa hafte jira. Muummee ministeera Dr. Abiyyi fi kifti dureen isa guyyaa irraan tana jechuudha daawwannaa guyyaa 4 turu taasisuun biyya jechuudha Vietnam seenanii achi keessatti argaman. Kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tana oduu irraa qabna kana fakkaata. Kan biraatiin angoolee deebitu sheer duwwaatuudhaan facaasaa anke isin dhiyoo oduu ammeeti oduu dhugaa qofaan isinii fida guyyaa guyyaan oduu haaree jechuudha tan takka agartee miti sobni keessa hin jirne isin biraan gayaa. Kan biraatiin angoolee deebitu sheer duwwaatuudhaan facaasaadha. Ammoo mallattoo gurraatti harka biraa jirtu agartee miti. Tuutini subscribe godhuu qofa hin dagatinaa jechuudha oduulee bareedduu guyyaa irraa isin bira gahu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.